jala ciiftii madhiisan jechuun nama fayyaa qabu dhiisaati. Ani ka jedhe ani haga Kamaal as keessa jiran dhagayaa waan an Kamaaliin jedhe bara baranaa deebisee bardeen gaddaa deebisee hin beeka gorsarraa. Wallaahi gorsarraa seelii mara itti na goggoge jedha. Naman arrabsinii waa'ee namaan kaasinii waa'ee namaan dubbatinii. Hamzaanis kanuma jedha jechuun namni hunduu kanuma jedha. Hamzaa nu amma guyyama tokko wallaahi billaahi. dhagaye Haydar wallahi billahi tallahi anama mana rabbi keessa jira jalan guyyama tokko ila dhagaye ila nama azira kuno guyyama tokko ani guyyama tokko yo Kamaalin kingi Kamaalin jechu kingi Kamaalin guyyama tokko nama gabbaate arrabsite goota kiyya jedheeni jiraadhe anaakiraanatu itti isinii gaafatama. Ani ka jedhu nama tuqinaa innis haa jiraatu innis haa jiraatu namni kamuu haa jiraatu kanu jenne malee Kamaal hadha goota nama nu arrabse waan leencummaa dalage waan gootummaa dalage jedheen beeku Kamaaliin namni nu raggoobse jedhe fi namni yoo annamaa wallole as jala deemeen arrabsu akka na arrabseen qiyaamaa itti naa gaafatama sun rakkoo miti yoo an Kamaaliin illee badii irratti guyyama tokko wallaahi guyyama tokko qarqaaree jiraadhelleen anatu itti gaafatama anatu jallisee natu balleessa akkasin jettan sanii sun sani kanaafi wanni godhuu qabnu Haydar wanni isin hundaayyuu dhaamuwani miidiyaa kanarra dhuftanii ashandaaf jettanii Haydar immoo waan duraan hin qabne fidaa jirta. Matammaan Haydariitu waan dur hin qabne fidaa jirta. Dur naman arrabsitu. Amalli kee amala gaariidha. Itilleen. Kanaaf nama waliin arrabsina. Nama arrabsullee duuba deemtanii in arrabsina irraa dhaabadha. Inni kan argate gaafa mara gadi ba'e nama arrabsa. Goota keenya itti muddi jaaniin, jabaa keenya itti muddi jaaniin, dhiira keenya itti muddi jaaniin. Gaafa kana ka isa deeggarus baay'ee jira, ka si deeggarullee baay'ee jira. Gaafa kana maal ta'a? Namni hundi isaa ka wal arrabsu ta'a jechuudha. Akka ebaluun arrabsetti anis nama arrabsee fooloo guddifadha jedhee bifa saniin deema jechuudha. Isin warri fakkeenya namaa taatan kun warri nama afaan mul'attanii Oromoo kanaafis gumaacha qabdan dhugaa dubbatuudhaaf Oromoo kanaaf gumaacha guddaa qabdan aarsaa gugurdaa kafaltanii jirtan hayyootaaf gizee hayyoonni hidhamanirraa ka'ee gizee hayyoonni jiranillee wallahi rabbi jazaa isin yaade waan gugurdaa hambaaf daladanii jirtan Haydaroo yoo gaddeebitanii hadha waan ijoolleen hin jenne ol jettanii wal arrabsitan yoo immoo wal xiqqeessitan hin barbaachisu nurraa wanti kanaan eegamu. Ana mazalatti akka namni Kamaaliif jecha na arrabsuuf an Kamaaliin guyyaa tokko waliin hin jiraadhu sila. Mush Kamaaliin an namni na arrabseef najajateef miti. Kamaalii miti eenyuun illee namni najajeellee waliin hin jiraachisu. Eenyuun mootuyyuu na arrabseef illee waliin hin jiraadhu. Siigalee nama tokko akka namaatitti haa jiraatuuf da'awaan humnaa gochi humnaan ta'u. Kaleessa fakkeenyaaf ijoollee sunis sirbiti. Ijoollee sirbitu dibbee dhooftee sirbaa turte. Dibbee dhageennee jennaan gabbaanee akkamitti sirbanii nu waamanii jenne gabbaanee dhaabsisuu qabne biraalii xuu wallaalla akka namni biraalii ta'etti dhadhee ijoollee san dhaabsisaa jennee ijoolleen hin dhaabde yeroo san namni keenya nama diin jaalatu malee nama diin jibbuullee miti. Hatta namni keenya kaafirrilleen diin afoon taru sinii galee diin kana gartee balleessuun barbaadu. Rabbi jazaa isaanii haa deebu. Kanaafi qeerroo nama achi sirbullee kamanuu waliin ammas keessa taa'u kamanuu waliin daawaa dhageeffatu kama gizee nu gartee rakkanne sappoortii nu godhu jechuu qeerroon kunniin qeerroo kanallee jibbilee badii kenninee fi rakkoo keessa isaan dhiifnee biraa deemuun nutti hin tolu waan ta'eef obbolowwan kennaa gorsinee rakkoo isaan keessa jira san keessaa baafnee waliin jiraatuun waan barbaachisuu fi bifa sanii waliin jiraanne jecha. Kanaaf Kamaal immoo firii jaalata. Amala Kamaal isin himuun Kamaal firii jaalata. Kamaaliin jaalanneetii miti kashelluuf. Kamaal firii ta'uu jaalata. Lolan jaalatu. Aariin jaalatu. Cinqamuun jaalatu. Kamaal bifa kanaa waliin jiraadha. Kamaaliin moromeen jaalatu Kamaal. Fakkeenyaaf moromee kanan jaalatu Kamaal. Bifa kanaa nama amala isaatiin waliin jiraatan. Gaafa kana Rabbiin oofee guyyaa tokkocha
ربي نما يادا إسا قده سراو دان دعوان تيب بفكانات أصو والإنجران نكجيبا كمالي والإنجراتان جرو حفم ما دبي لاكون كمالي والإنجراتان جرو كمالي بديرة جبيسو والإنجراتان جرو يو كيسا كنون كنا جراته والله نتو باللساجر دوغاد لكن نكنامت بكسن انجر كمال اللي دابتو كما يرو هند كانوا متيم دابت نمن الرفسين نمن تكيس نمن يوسي الرفسي او صبرت يقاله كناف كانوا مسنين جدا عملا غورس عملا تهنجي فتوان تهيفي غورس عملا تهنجي فتا عمل لكوني هرقي سنمرة غرتيغا سيمو حد واجاني amalli abbaan dhiisu tulluun hin godaanu jedhanii amala walii kana waliin beennee nuti ijoollee ilmaan tokkooti ijoollee Oromooti ijoollee biyya tokkooti amala walii beennee waliin jiraatuu qabna kamaalilleen daffitee nama arrabsuu nama abaaruu hin barbaachisu yoo namnu si miidhe ila miidhame jedhi natti himat ila miidhame jedhi akkuma amma gartee Hamza himatte kan Hamza himat gabbaanee si gaafan ani bar gaafu dhiyoo hin beektaaf ijoolleen onno jejjettee jennaan sakkaaraamii waliin jiraatuu mirga qabaa jedhe anuma dirasii waliin hin jiraatin naan jedhan anuma taakii waliin hin jiraatin maa waliin deemta naan jennaan an sakkaaraamii waliin deemuu mirga qaba jeen harka qabadhee waliin yoo deeme minum shikkirelloom xaaxaan qabu abbaa fedhe waliin jiraadhee abbaa fedhe dhiisuu hin danda'a mirga kiyya namni dirqiin kana waliin jaaladhu kamaaliin jibbi naan jedhe fan kamaaliin jibbuu hin danda'u sinii galee biyyarraallee asirraallee kamaaliin waliin maa deemta naan jedhina haasawanii jiran gugurdaa marti ani kamaal kaadima kiyya dhugaa isinitti yoo hime kamaal kaadima kiyya nama na kaddamu nama anaamiti ulamaa akaddamu barana Sheikh Usmaan Durrii guyyaa meeqa fuudhee hajaa isaa bakka inni barbaadutti fuudhee geesseef ammataan kiyya gizee inni akkasin miidhamu san jala rakkataa ture babboo mushawwaraaneem deemini rakkoo sirra gayaa hin miidhamtaa ati nama jiruu kee jijjiiratuudhaaf biyyaa baate jedheen itti dubbataa ture jala dhugaa dubbatuudhaaf ulamaan isa bichaa biti fakkeenyaaf ka ofii arge isin hime malee rakkataa bakka rakkatetti mushawara ofii malee gaazii ofii gubee geggeessa kana yoo dubbannu dubbii laaquu fi miti akkaneef nu arrabse Abu Muaz dhugaa jiru dubbanne waan jiru waan argine waan ija keenyaan argine dubbanne kanaafi waan kana ta'eef kamaal fayyaalummaa keessatti nama qarqaaruu keessatti adda durummaadhaan yeroo hajjiitiif umraa him bilbila isaa natu kaasa yeroo dheeraa dhiiraaf beerri itti bilbilanii amma mataa isa bilbiluutiin an kasaaraa keessa gale beeka wallahi heedar bara baranaa kana maqaa isa bilbiluutiin meeshaa nyaata dhugaatii bitaa jedhanii meeshaa sanatti nuugee saayil birri sannaan kafallee gammaatitti sinii galee gizee namni isaanii rakkatu namni kamaaliin mataa dhukkubsu nama kenna gizee namni xiqqoo boqonnaa argate immoo as garagalee kamaaliin illee kamataa weeraru nama kenna kun wanni akkanaa kun hin barbaachisu nu kana argineef kamaaliin waa jenna malee kamaaliin baannee oo matar nu fincaa'ee deeme nu rakkoo keessanii miti rakkoo keessanii miti nu rakkoo nurraa hin geenneef waliin jiraan kamaaliin immoo nu waliin jiraataa nama arrabsuun qabu ila hin dubbadhee irraa bu'a kamaaliin immoo nu waliin jiraataa nu saahiba isaa ta'a nu nama gartee egasii isa waliin jiraatu ta'a nama arrabsuun qabu nama arrabsini bifa kanaan namni waliin jiraatu kana durallee si himaa ture namni namaaf nama hila namni yoo si arrabse yoo si xiqqeesse nuuf nama hili ebaluu waliin jira nama akkanaa waliin jira jedhiiti nama arrabsitu kanneen irraa of seerisiin jedha ani kanuma jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yahya amma kamaalaa dubbatu waan takkatti ofana godha ani yoo kamaalin dhumatti jibbaa isa qabaadhee waa'ee isaa haasaa jiraadhe wallahi rabbi dachisuu beekadhe inni natti ragaadhe mindaa isaas naa kafalu ani kamaalin bakkiituu dhabne akka isin jettani waan amma isin jettan kana hunda allafatti beeka kamaal nama kaddama nama kaddama kamaal namaaf rakkata rakkata nama fayyadamaa hin nama garuu sun waan biraat waan lafarra jiru miidiyaa irratti osoo inni dhufne illee an haasaa ture kamaal yoo miidiyaa gubbaa dhufu nama biraa ta'a lafarratti ammoo nama amma sirbas gubbatti sirbu kanani an isa biratti hadiisaaf quraana malee wallahi dhageenye makiinaa isaa keessatti waliin nyaannee wajjin dhugnee jirra anama waan biraa illee miti yoo itti balleessillee uummata irra dhiifama gaafadha akka mataa kiyyaatti amma waan takkatti qofa amma yoo haasawaa rabaan akka eegale lammaffaa ammoo akkuma darree darasaa jedhee yookaan garee shaadaa jedhee akka jara kana arabsine kana qofa waadaa irraa galcha ana sumaratti gabaabsaa waan barbaade dubbatu Abu Yahya isin kennadhen
Ayyee kamuu ati miira keessaa bahi miira aariitiin waan dubbatini miira tasgabbiitiin waa dubbadhu. Jazaakumullahu khairan. Barakaa rabbi si haa godhu. Aye, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umanni anu lageeffatan kun ka wayaada kana taate kana hubatuuf dhuftani ulfaadhaa galatooma. Ani hundaafuu kabaja qaba. Kanatti duulus kadha kanatti darbus kadha kana darbullee na biratti kabajamaadha. Ani waa hunda haasoftanii jirtan kana mara haasoftanii hin fedhu. Laakiin wanni ana haasa'uu irraa barbaade tokko jira. Taatee irraa dubbatuu qaba. Waan guyyaan jirurraa dubbatanii waan tare. An guyyaa kaleellee waa'ee darasaa darreellee hin jenne waa'ee garaa shaadallee hin jenne waan sanii miti. Dura namni odoo dhugaa walii yaanne dhiiroo namni kun maa miidhama. Eega miidhamni namaa bare namni tokko dhukkubsatee hodhaame yaala isa barbaachisa. Yaalanii ka'aniitiin furmaatatti deeman. Ana isinitti gabbayee jara na anin mokkorame. Mirga kiyyatu tuqame. Isin keessatti adeen. Ani waan tokko nama miine hinane nachisiifne. Isinii galee maaliif akkana ta'a? Maaltu akkana ta'a? Maa miidhama isiniin jedhadhe malee takalee qotaa rakkoo kaleenatti dubbadhaa jechuu kiyyaa miti. Argitanii wani na aarses wani na maraaches maaliif takalee kaasan madaa kalee maaliif waan kalee angod waan kalee ani kalee shahaadaa hojedhu Abu Muazzi waliin nagaa uumne jirra gastii mana isaa seenee Abu Yaasir bakka jirutti nagaa waliin jennee wal jajjabeessa wal bira dhaabbadha mana keellee yoo banneen dhufanaan jedhee Abu Muazzi addaan deemne kaadhaa lolu kun sinigalee hattan Sumayyaa wal lollee viidiyoo walirra waraabaa turre mana kam aman kaar gotitti waliin haasofne wal nagaa wal gaafanne adda deemne maaliif har'a wanni kalee ajandaa ta'a maaliif wanni kalee har'a natti duulam waan kaleetiif kaadhaa ka maal ta'e maan jenne maaltu isa mudate maan jenne kanatu na aarsa ani garattu waan gootan waan godhuu qabdanis waan jechuu qabdanis isinuu jettani ani waan nama miidhamu qabu jaran ani ummanni kun lakka amantii ta'e nanuu dhiisii amantiin teessanii miti jedheen amantiin tiyya islaamummaa kana isin caala bareechee beekaa jedhan inna diina inda Allahi al-Islaam amantiin kana caalu amantiin filataman diini islaamaa kanan jirutu as keessa na teessis akka dhiibbati amaamaa lafa nuukaay areeda lafa nuukaay jedhanii natti qoxxisuun kuni isinumaafuu gaariin tahu hordoftoonni amantii muslimaa waan akkanaa kanarra odoo of qusatanii gaarii jechuu barbaade. Amantiin nama arrabsaa jettu takka illee jirtu jedhan. Ummata muslimaatti wal arrabsaa jira, na arrabsaa jira. Sheekan na arrabsaa jira. Bintil Islaamin na arrabsaa jira. Maa amantii kamtu nama arrabsisiisa? Narraa ta'a. Mee amma heeydaru daqaataati asirra ta'e waa meeqa dubbata dhugaa dubbata. Bare heeydarii anima kanallee kaasuun nan barbaachisu jazaa rabbi isin haa kafalu taate ani dhugatti maal jedhe barri hamileen qabu ibsutti nan fahamtan obsa ani obsu miidiyaa kanarra maraataan aseetan malee sheeka baran nama na arrabsaa suuraa kiyya gaggara galche mana yaalaa fidee iqaamaa kiyya nama amaliyyaa goosise arraba sani waa'ee miidiyaa tiraa quban qaban waan keessa kiyya na cabsu sheekota ta'een adamsee suuraa waliin kaanaan jedhe namni kun rabbi rasuuli an sheekota adamsu Abu Yaayaa gaafadhu bilbila isaanii yoonatti bilbilan jalaa kaasuu dhabuutu narifachiisan. An Shee Amiin Ibroo waliin ture suuraa waliin hin kaane adamse Shee Muhammad Zabuuriin kaddamaa ture makiinatti olii gadi hin deemaa ture suuraa waliin hin kaane caccaba suuraa ustaadota adamsee waliin kan wajaan qabuan taraa nama akkasiiti mitaan nama suuraan femmasu heduu mitaan femmasii waliin ka'ee suuraa femmasu hajaan qabu wallaahan. Maaliif waan qalbii nama cabsu keessa nama cabsu namaan jettan sheekotii teessan tanamni dildila jalatti gatee tikeetiin irra taree jedhe tikeetii muree galche. Sheekotii teessan shaantaa irraa mana kaa'e malee feemasuuf kadheetiin hin suuraa waliin hin kaane rabbi sodaadhaan nan zulumina. Yoo waan an qabu ni sirba jettanii ittiin na tikeessan arrabsa tunujiitii sirballeen sirban hin maxxansa. Odoo ani bartola isinirratti noollee dhiiroo.
Maal Haydar mataa keetitti tolan oollean. Waliin beeynu. Kiiloomeetira dheeraa si waliin hin deemne mushaara naa kafalte. Gurri masi dhagayami. Ambar nama meeshaa ufii waliin rakkatee funduuqa abbaa Jifaarii gadhari'anii aalima